Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube chaanaala Halimaa Oroottoo welkaama shamaa harka fuune hundi keessanuu alaaf biyya keessaa xiqqaa guddaa osoo hin jenne nageenyi keessan haa qaqqabu. Hordoftoota kee warroonni jalqabarraa hanga ammaa nu hordoftan galatooma galan keessan dachaa haa ta'u, ammallee laayik sheer gochuun dagatina isiniin jedha. Egaa warroonni haaraa taatan welkaam baga nagaan gama YouTube chaanaala kiyyaa dhuftanii isin simadhee jira. Egaa hordoftoota kee warroonni haaraa taatan maatiin haftaa laayikii sheerii gochuun gama YouTube chaanaala kiyyaatti dabalamaa isiniin jedha. Egaa hundi keessanuu baga jiraatanii baga yoona eegdanii viidiyoon kiyya kaarraa qabadhee dhufee dhiifama hordoftoota keessan irraa turee jira. Komantii keessan kan isin barreessitan isinii deebisuuf qophiidha jechuu waan beekurra waan hin beekne illee walumaan laalla jechuudha. Namoonni hedduu komantii kiyya jala barreessitanii viidiyoo ani asiin dura dalage tokko baay'ee viidiyoo san nama 5,000 ilaale viidiyoo san hedduu jaallattanii jirtanii namoonni hedduun yaada irratti kennitanii jirtanii hedduu naaf galatooma isiniin jedha hordoftoota kiyya. Yaadni an dubbadhu kun isinitti tolee yaada keessan komantii naa barreessuu keessaniif hedduu galatooma. Akkasuma viidiyoon sun baay'ee ilaalamee jirallee maashaallah laayik illee gootanii jirtan viidiyoo san hedduu jaalattanii eega isin haamilee naaf taatanii na jajjabeessitanii yaadni kiyya kun isinitti tolee komantii naa barreessitan abshir isinii deebisu yoomuu qophiidha. Gaafiin keessan kanaaf komantii jala barreessitan gaafii isin gaafattan hunda keessaniifuu abshiraa isinii deebisa. Haalli dalagaa waan natti mijoofnu isinirraa tura malee komantii keessan ni dubbisa jechuudha. Komantii keessan yoomillee waan beekurraa waan hin beekne hin kijibu waan beekurraa isin deebisuuf yooma qophiidha. Hunduma keessan xiqqaa guddaa keessanuu ka alaaf biyya keessa jirtan hunduma keessanuu isin jaaladha rabbish jecha hordoftoota kiyyaa. Gaafii keessan hunda keessanuu isinii deebisa waan feetan gaafachuu dandeettan komantii jalatti jechuudha. Kanaaf abshira gaafii keessan isinii deebisa. Gaafiin keessan akkana jedha. Doolaara qabadhee galumoo yookaan dirhaama yookaan riyaala qabadhee galumoo yookaan gaafii hedduu gaafii sadii waa'ee viidiyoo kana jalatti komantiin barraa'ee jechuudha. Viidiyoo yeroo gara biyyaa galluu maallaqa nu barbaachisa malee uffata nu barbaachisu. Uffata namni yeroo tokkoffaaf gara biyyaa galu hin beeku uffata guuree galaa jechuudha. Namni yeroo lama gale sadii gale uffata guuranii galuun maal akka nama miidhuu ni beekaa jechuudha. Kisaaraa hedduu keessa nama galchaa jechuudha. Tokkoffaa baasii itti baasanii gara biyyaa fe'anii galchanii lammaffaa galanii biyya keessa huccuu moodeelii biyya wal fakkaatu yoo hin godhatin namarraan tolu jechuudha. Maaliif yeroo akka ammaa kana miidiyaan babal'atee hin jiru. Nullee huccuun biyya alaatti galu huccuu biyya keessatiin nurraa hin deemu hin beeknu jechuudha. Yeroo awwala dhufnu anuu guuree galeeni jechuudha. Kanaaf viidiyoon sun hedduu isinitti tolee ammallee isiniif dalagaa isiniif hojjedha jechuudha. Kanaaf gaafiin keessan akkuma amma jedhe kana gaafiin tokko akkuma amma jedhe kana riyaala moo doolaara moo dirhaama moo maal qabadhee galuu gara biyyaa galuu fi mee gaafii kana naa deebisii gaafadhu jedha komantiin. Komantiin abbaan komantii kanaa dhiira ta'e shamara ta'e an akka kiyyatti osoo doolaara irratti jijjiirattee galatteeni akka kiyyatti jechuudha. Lammaffaa nama yoo doolaara irratti jijjiirattee osoo galtee bareeda. Maaliif birriin Suudii yoo jiraattan birriin asii riyaala 10,000 harka qabatanii galuun hin danda'amu jechuudha. Doolar garuu yoo doolarratti jijjiiraman doolarri xiqqeeshutti deebitii riyaala 20,000 illee 30,000 illee galachuun ni danda'ama jechuudha yoo doolarratti jijjiiranii jechuudha. Isa san doolarratti jijjiirtanii osoo galattanii ni jedha akka yaada kiyya akka mataa kiyyaatti jechuudha.
isin birrii galatuunii ni dandeettanii osoo akkas gootanii jedhan akka yaada kiyyaatitti jechuudha. Maaliif anillee birrillee riyaalallee qabadhee galee ni jira. Osoo amma yeroo sanitti ani riyaalallee qabadhee galee jira. Doolara Ameerikaatitti jijjiiradhaatii galaa warroonni birrii qabattanii galuu barbaadan. Lammaffaa gaafiin lammaffaallee abbaan komantii kanaa deebisii deebi'ee jedhee yaada. Yoo barbaadde ati riyaalan galatuu dandeetta. Riyaala 10,000 yoo qabaatte sanii ol yoo taate immoo osoo doolaratti jijjiirtee bareedaa siin jedha. Lammaffaa warroonni gara biyyaa gaafiin lammataa komantii lammatallee akkana jedha. Ani gara biyyaa galuu fi sharafa maallaqaa gabaa gurraachaan ergatuu wayyamoo maallaqa qabadhee galuu wayyaa galee biyyatti jijjiirachuu naa wayyaa kam naa wayyaa kam wayya jettaa jedha komantii jalatti ka deebiin gaafiin naa barraa'ee jechuudha. Ani akka kiyyatti jechuudha. Suni mirga keessanii isin jechuudha. Murtee mataa keessaniiti. Ani akka kiyyatti kan isinii dhaamu akka obbolummaatitti maaliif akkuma isin biyya namaa kana gubattanii anillee gubadhee waan argeef gubatuun miidhamni keessanillee akkuma waan miidhama kiyyaatitti jechuudha. Maaliif waan hin taane isiniin gorsu tokkoffaan kan isinii dhaamu namoonni maallaqa qabattanii gara biyyaa galtan kun taaksii qabadheetiniin birrii baadhee taaksii qabadhee gara biyya kiyyaa gala jettanii gonkumaa hin yaadina. Mukaan birrii miti shaanxaa keessanii nuun galtanii jechuudha. Maatiitti galuuf 15 yoo isinii hafu maatii waan jiru itti himtanii guyyaa akkana yookaan torbaan irraa yookaan 15 irraa galuu fi makiinaa kontiraata qopheessa jettanii maatiin keessan makiinaa kontiraata qopheessee akkuma fageenya biyyaatiin dabala makiinaan gatiin isaa jechuudha. Yoo adaamaa taatan gatiin isaa ni qannasaa, yoo dheeraa taatan gatiin isaa akkuma fageenyatiin jechuudha. Yoo asallaa taatan, yoo dodola adaabbaa taatan akkuma fageenya biyya keessaniitiin gatiin makiinaa kontiraata fudhattanii makiinaan sun osoo karaan dhaabanne qaxxitaa booletti dhufee maatiin isin fudhata boolee balbaluma dura babbaatanii eedan malee naannoo taaksiin jiru san hinumaa ittiin dhiyaattanii jechuudha. Ijoollee baay'eetu 300 birrii Itoophiyaa 200, 100 takka, 400, 500 qabatanii taaksii qabannee galla jedhanii namoonni taaksii sun balbala duratti guutanii balbala boolee duratti anatu si fe'a, anatu si galcha, anatu si fe'a, anatu akkas si godha jedhanii osoo atuun barbaadu jettu giddiin sagal si gaafatanii jechuudha. Ani waan ofii kiyya argee yeroo tokko asiin dura yeroo galu maatiin kiyya haganaa dhufuu jedheetini ani gizee mara akkuma isiniin jedhe yeroo viidiyoo keessatti dubbadha marraa hedduu galee waan deebi'eef maatiin kiyya kontiraatan dhufeetiniin ani gizee mara makiina kontiraata fudheetini yeroo galuu hedduu makiinaan kontiraata dhuftee nafuuti malee an taaksiin galu jechuudha. Kanaaf akkuma ofii kiyyaa yaadu isinillee yaaduun dirqama kiyya jechuudha hanga obbolummaatitti jechuudha. Yeroo galtan maatiin keessan makiinaa kontiraata qabee dhufee isiniin haa galu malee akkanuma jettanii nama hambaa kan beeyne taaksii qabattanii maallaqa qabattanii galuuf gonkumaa hin yaadina. Maatii maallaqa asii qabattanii galtan kanallee nama amantan yoo qabaattan osoo karaa gabaa gurraachaatiin ergattanii nama san bira kaa'attanii gaafa galtan gara akkaawuntii kiyyaanaa dabarsettanii nama amantan. Namni amantii hin qabne immoo maallaqa ofii itti kennanii harkaa fuudhuun ni ulfaata gaafa biyya galan. Namni namatti kennu jechuudha. Nama itti amantan. Nama hin beekne osoo hin taane namni kun maallaqa kiyya boru na akkaawuntii keerra naa dabarsettanii itti amantan irratti argattanii maallaqa qabattanii galuurra ammallee maallaqa baadhee galee biyya keessa deemee sharafaa jechuullee ni ulfaata. Nama sirriitti bootaa hunda beeku kan maallaqa deemee isiniin nama sharafu
ta'ullee maallaqni biyya keessa sharafanillee sammuuna kana garuu ani quban qabu hawaalan biyya keessa sharafanillee gadi bu'aa ta'uun oolu osoo asuma sharafattanii maatii irratti ergattanii wayyaa jedhaan gama kiyyatti asumaan karaa gabaa gurraachatiin ergattanii maatii sanirra ergattanii gaafa galtan waan keessan irraa fudhattanii osoo jettanii jedhaan tarii namni hin amanamu rabbi isin haa laaffisu rabbi maatii gaarii maatii ifaajee keessan akkaataa itti isin gubattanii fiddan isiniif yaadeetiin ifaajee keessa walitti isinii qabu rabbi isin haa taasisu komantii keessan kana gaafattan kana waa'ee maallaqaa takkollee komantiin ani joordaaniin jiraa maallaqa qabadhee galuufi jedha sunillee akkasuma sanis gaafii ishii deebisee jedhee yaada sunillee doolaratti birrii doolaratti jijjiiree galumoo birrii biyya jiruutiin galuu naa wayya jedha sunillee birrii doolaratti jijjiiradha horri lakkii ani karaa gabaa gurraachatiin ergadhu birrii qabadhee galaa horri jettan doolaratti jijjiiradhaati birrii teessan hanga qabdanii maatiin dhufee teeksii yoo isin fuudhe birrii keessan qabattanii galtanii nama bakka baankii hunda deemee isinii hojii deemee isinii manaazzaru yoo qabaattan qabattanii galullee hin dandeettanii garuu doolaratti jijjiiradha maatiin keessan makiinaan dhufee kontiraata yoo isin fuudhe malee teeksii qabattanii gonkumaa galuuf hin yaadina ani gaafii keessan deebii isinii deebisee jedheetinii yaada deebiin keessan kana warroonni komantiin haa barreessitanii maatii keessan kontiraata makiinaa fudhaa akkasitti gara biyya keessanii galaa rabbi nagaan isin haa galchuu rabbi waan dalagattan keessa rabbi barakaa isiniif haa kaa'u rabbi hamtuu isinirraa haa qabu maallaqa keessaniif isinillee rabbi hamtuu isinirraa haa qabu rabbi hajaa muraada isinii haa guutuu isiniin jedha dhaamsi kiyya kana assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti nagayaan turaa baay baay